ما في وقت نأجل لبوا زي بيتا جوادي تلان البيانة جايبة البيانة جايبة الماسن وتقولي تلان سيدة نفسي زيادة قولي أمالي المان كأني تيتا فرماتين بربادتي حباتك على مبين أني فيانا أني ما ضربت جناني أني سبقت جناني نمبر بعدين وياك المان تاني ماني بقول mee itti fufee bal'oonis viidiyoollee wajjin maruu baanu namuu bakka jirurraa hojii dirqama isarra kaa'amee bahaa jira nutis akkasumatti itti jirra Jawaadeenis ni beekaa anis ni beekaa firii jaalalaallee ni beekaa namoonni wajjin jirru waan kanarratti waliin qabsaa'u jirru guutuun keenya waan waliin beeynu qabna waa hundaa'u miidiyaa irratti ol isinii baafnee himuu baannus waa hundaa'u iccitii teenya isinuu akkuma hordoftoonni keenya nuun jechaa jirtanitti waan godhuu deemtan iccitii teessan hunda asirratti ol hin baasinaa jettanitti iccitii teenya cufaa godhannee dirqama gartee waan asirratti ibsuu qabnu qofa ibsachaa hujii teenya oofaa jirraa jechuudha. Irrattis ni dhaqqaba. Biraas ni geenyaa tarkaanfii ilaalee isaas irrattis ni fudhanna. Jawaadee bal'oo keenya galatoomaa isinilleen viidiyoo teessan keessatti galgala kana Jawaadee wajjin waraabdan irratti illee maqaa nurra dhooytanii jirtanii akka hojjechaa jirrus komiillee kadhiyeeffattan hin qabdanii jabaadhaadhaa waan jiru irra jirtanii yaadni keessan bareedaadhaa garuu waan takkaan isiniin jechuu barbaada maali wanni isiniin jechuu barbaadu intalti tun akka carraatti obboleetiin diyyana duuba mana san jala dalaydee kaniif mana jalaa jijjiirratte gaa dhalaan dhalaadhaan wal baafti jala dalaydeeti bakka isin jirtu arkuudhaan nallee geessu diddee maaltu cisi geessee bakka ammaan duraatti ammas yaa'ii godhuuf dhayte illee jeeni walitti illee waliin mufannee anilleen isii homadhee lakkii an dhimma keetii fi isii jidduudhaaf hin dhaynaan ijoollee yaaddeetumaaniin dhimmi keessa jirtu ijoolleen tun maal keessa jirtiin hubadha jechuuf hin dhaqee dirqa manarra jirruun bahee ati yoo feetes waan feete jii feetus dhaqii barbaade feetus nis hin barbaadin an immoo dirqamni kiyya ijoollee san waan hin yaadeef akka isaan keessa jiran hubachuuf hin dhaqeette ayyee tolchitee baga dhayte anis gaa maaliif dhayte jee kaniin aare na keessa bultee itti deebi'ee khalaas eeganii fi dhayte mana nagarsiisi hatattamaan dafee osoo isiin ammaas na harkee obboleessa keetiif himtaa yookaan abbaa ijoollee xiyyaatiif bakka naan jiru odeeffannoo geessita jettee itti yaaddee mana jijjiiranii hatattamaadha dhaabbachuu qabnaan nageessi jedhanii nallee diddee miilarra kufee sossobadhee dhaqee hogguun dhaqu isiyyuu agarre mungkin akka tasaa jara san bira jiraachuu malaa bakka isiin jirtu isii fi rabbii isiitiif beekaa ijoollee san fuudhee duubaa fuudhee bahee jechuudha ijoollee xiyyaaf harka deebisee ammallee naa dhaadachaa jiran jara sanii na bira dhaabbadhaatii waan tarkaanfii akka fudhannu ijoollee xiyyakkarraa naa fuutanii jettee dhaadachaa jirti caalaa siinee caccabsinee waan godhamuu qabu hunda goonee ijoollee san irraa fuunaadha irratti isiin kayyara dammeeffachaa jirtu alhamdulillah garuu ilaan gammaatti na biraas hin geenye garuu saayiba kajoojjiwaadee irratti wanni isaan godhaa jiran maatii isaa haadha mana isaa gochi isaan achitti isii eega fuudhanii qabanii achi bakka geessan boodallee irratti deemaa jiru sun waan baay'ee nama sokonneessuu fi nama lolchiisu hordoftoonni kiyya ergaan isin naa kaayaa jirtaniis harkuu dhabeetii miti dhugaadhaa wanni isin jettan hundinuu dhugaadhaa garuu ammoo waan takka jechoota fofokkotaa yoo fayyadamuu maannee bareedaadhaa yaada kiyya gamanumaan yaada kiyya isinii kan nu barbaadeeti isin feetannallee arrabsitan feetannallee faarstan feetannallee jibbitan feetannallee jaalattan arraas boruus taanaan an isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa waan isin naan jettan hundaa'u dirqama isin akka nitan hundaa'u rabbinaaf halaffisu rabbinaa gargaaru niin bahaa je'etii yaada rabbinaa halaffisu ammalleedhaa inshallah tarabbiin jee malee hin taatu nama kana gaagaru akkam hojii jiraachaa turtee warra jettanii gaafii adda addaa na gaafachaa jirtaniif deebiin tunis asumaan deebii isinii kennuuf yaalaa ilma namaa kana aalaa ta'ee ciniin ta'e hin laaltu gubbaasaa agartaa malee rabbiin oggoolissi fidee wanni rabbiin fade gabaabumatti wanni rabbiin fade hin oolamtu rabbiin fadee walitti dhufnee ilmaan irraanaa kannee garuu ammallee isin durattis fuula miidiyaa durattis as ba'ee dubbachaa jira hammaan dandeetti isiisan deebisuudhaaf
itti dhaqee tarkaanfii ilaalee isaa san irra fudhadhee isii san bakka san keessaa maal qabda jee deebisuudhaaf wanni isin naa hubachuu qabdan. Wanni naa fi saahibni xiyyaa fi saahibboottan keenyaas walumaanuu irratti hojjechuu jiru isaan kan irratti tarkaanfii fudhatanii bakka san keessaa balleessanii intala isiyaan qabanii akkasitti itti roorisanii miidhu jiran sanis isaan harkaa baasuudha irratti hojjannaa irratti jirra malee odoonii fi bakka isaan jiranii fi waan isaan keessa jiran kanii fi agarru taate irra dhaqqabnee jirru taate hanga ammaatu wanni duuba nu deebisuu fi ilaa hanga ammaatti miidhama isii kana callu jechisiisu ni jira jedhee hin jiru akka kiyyatti aan. Kan kuni maaliif ta'e odeeffannoo bakka isaan jiran dhibbarraa dhibbatti bakka isii geessanii akkasitti miidhu jiran san dhabuu keenya manni isaan itti viidiyoo maraa jiran sanii fi naannoon isaan itti maruu jiran san nuuf haaraya anaafis Jawaadeefis balloofis firii jaalalaatiifis namoota nu wajjin jiran hundaafuu jechuudha. Odoon fi qabeeynu taate maaliif dheenee tarkaanfiin irratti fudhachuu dhabneeti miidhama isii sana osoo laallee agarru calcannee ni teenya hin teenye. Kana nuuf hubadha. An mata duree ta'ee tokkoffaa irratti nama jallaarra jiru bareedduu fete isaa taatu gaarii isaa turtuu yoo turtee jiraattellee jechuu barbaadeeti. Tarkaanfii eega isiin yakka akkanaa kana keessa seentee namarratti dhiibbaa qaboottaa tarkaanfii fudhachuudhaaf tokkoffaa irra kan fudhatu ana. Maaliif hin callise yoon bakka isiin jirtu beeka anaafis naa dhaadachaa jiranii bara. Na bira hin geenye malee carraan naaf deemaasi. Akka itti dhageessanii Oromoo burree nyaate daaloos nyaachuu hin oolu. Isarra geessanii har'aan tan boruun irraas keessi biraas dhufanii bara. Faraqaa eeggachuu jirraa jechuudha. Faraqaa taraa qabannee hiriira seenne. Sinii galee maal jetti maas talammadaa fakkeenya lammadaa namni qabrii hiriyaa harke tafiitiis harkee jenna. Kanaafuu wanni san nalaalee isuu dhabee na hadawchuu dhabeetiinti. Galatooma balloo jawaade hundi keessanuu galatooma ammallee sakatta'insi keenya akkuma jirutti odeeffannoo sassaabuun namuu bakka jirurraa walis quba qabaachaa tarkaanfii keenyatti karaa fuulduraa deemu irratti haa jabaannu ammallee abdii hin murru nuti wal quba qabna garuu waa hundaa asirratti ol isiniin baafnu nuti waan hamtuu fi waan gartee iccitii teenya keessaan hojjennu hunda asirratti maaliif diinni akka odeeffannoo teenya nu dura hin harkanne nu dura tarkaanfitti cikaa waan jenne of eeggannoo isaaniitis gartee nama if dagachiisuu ni jirti. Waa hunda ol baatee asirratti dubbattee waan godhu jiru hunda dubbattee akkaataa itti wajjin jiru hunda dubbanne nama kana diina keenya kana haala mijjeessuu fi akka inni of eeggannoo godhee gartee of qopheessu godhuu jechuudha. Kanaaf wal bira dhufneetis nuti wal quba qabna.